jirtu nagaa keessanii atoo siin heerumtee jaafurma meeqa anta'in ulfa ji'a sagali gootani kootuu gidde lama nuuroon itti waddanne eenyu jira ilma koo hunduu itti waddadee jira nadiis nama nadiis duudhaaf jennaati finyoo bitee sii fidan namni yeroo kana hay oromooti akkam nagaa qabdanii nama galateeffatu dhufe oromooti dhugaa dubbachuudhaaf hedduu amantii atuun galiin dura amartii si argitanii ni kaa hidhamtee moo yookaan qabameera jechuudhumaafi Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtunis niin jedha har'as video kabraasini qabadee dhufeetan jira akkuma beekamu video bobbaarsoo bashannansiisoo kanillee irratti dubbatamu waliin isini qabadee dhufeetan jira warreen mogara channel kanatti wara haarawaa dhuftan faati subscribe godhaati maatii channel kana ta'an isiniin jedha video kana sundi keessanuu akka like gootanii jalqabdan isiniin jedha gootanii okay haram waasan isinitti dheeressuun qabu wanti isinitti machuu barbaadu laadha baay'ee danda'e kolfaan jiru isin onneen koo cabee jira onneen koo cabee jira isin galee onneen immoo maaliif akka cabu beektu isinitti himuun barbaachisu maalifu wama onnee fayyisu mee koomentii jala naa kaka'aa jira miti koomentii jala akkan irraanfannee maalifu gara video kootuu gidde lama nuuroon itti waddanne eenyu jira ilma koo hunduu itti waddadee jira nadiis nama nadiis maalta duubatti deebi ofasawa atteti way nadiis jaw naraadem kara namun raadem zimbarba kootu jigire la maaltaate barakkat nuuro namarare sawiye kootu buyi sinjara gana rakkina ke mangisti siika diplomaasi da siikna kootu jigire lan kootu buyi oh bilan of god eta baat ya gamadan esa gamachuza wame ya gamadu tau kootu sinjara ante imbu pajesu barbada yega sulali kusingodda wachira lachisi garasi tachisi kunizota ormati garasi tasik ovina jesu gamaduda sirumaturis kasiga kunola sini gale akka ergasii namni nama kadhatee akkasin ta'in jedhu hin jiru duudhaaf jennaati finyoo bitee sii fidan namni yeroo kana maaloo dhiis dagalgala gudiin ta'e maaloo dhiis dagalgala yeroo tokko jimmachuuf ne jechuudha mana keenya deemne beetti keenya siisana beektamti sheeqalannee nyaannu seete maarakoo qabare birrii olti buusanii kan biraa bittoo maaloo dhiisi gaafa gana makaanoo reettiin keenya achuma hidhamtee jirti garuu moo saree keenya barbaanne hidhamne inni kun machaa'uu qofaa miti inni kun machi kan biraati malee intala si haftuuf gaafa namni bilbilu hello oye nagaadha nagaa koodha laliseenaan jedha warri koo lalo jettee namaa mudandeessa nama koo siinoo eenyu sin jedhu nambaree yaati silkii kana hin qabduuyi hin qabu garuu sagalee bareedaa kana waanan beeku natti fakkaata eenyu dhari maa inni hin qoostaayi dhimma wayifansi barbaadeemi laliseedha mitii garuu lalo naan jedhi sin jedheen tureen buchoo ijoollee nagaa mitiin tali kun buchoo maalii ana eessuma kee dha'uu nambaree lalisee salphadhe hiwwachuun amma ga'a salphachuun hin sardamina na salphatu maaltu jasa laalaga amma maaltu akkas jedhee ka'ee jasa laalaga lamuu karan ni jiru ba'uu miti ga'a abro manuru lenya telela yene isti makiro damma telela yene abro manuru lenya telela yene isti makiro damma telela yene demo jemmereni o ana sagalee dhuma kana yi bakka jira miti sagalee kana akkam akkam jirtu nagaa keessanii akkuma argaa jirtan video kana argaa jirtanii baay'een keessan share natti gochaa turtaniitu anis argeera garuu kan inni kutaa doomsaa keessa seenee waraabessuun taane kuni akkuma asirratti ilaalaa jirtan kanaan dura waggaa lama dura kan hojjetame diraamaadha malee seenaa dhugaa miti
garuu baay'een fake account warri qaban akka waan ana ta'etti post gochaa jiru kukkutanii nama dogoggorsuudhaaf jedhanii akkasumas immoo social media garaagaraa irratti Facebook irratti TikTok irratti suuraa koo fayyadamanii fake account baay'een suuraa koo maxxansaa jiru jechuutoon barbaachisne akka dubbatamu gochaa jiru garuu kan koonni dhugaan akkuma isin argaa jirtan isa kanadha malee kan Facebookin koos ta'e TikTokin koo kun kan followers amma qabudha garuu baay'een isaanii kan maqaa kootiin maqaa garaagaraadhaan banamee jiru suuraa koo kan fayyadamanii jechoota safuu cabsan jechaa jiran wantoota barbaachisne kan dubbachaa jiran kan koomiti akkasin dhaabartan hin barbaadu. Angaruu uummanni keenya maal ta'aa jira mucaa kana atoo siin heerumtee ji'a afurma meeqa an ta'in ulfa ji'a 9 gootani jettanii odeesseettanii viidiyoo isa durii waan jenne jira mitiigaa waan dhugaa isaa baruu qabdanuuf isinii galee. Jaalalli kee buchoo koo guyyaa maan na urgufe erga jaansee argee afuurattis nan kufe foonittis na jalaa kuftee adaraa nan godhini daa dubbiin jaalala keenya eekamsa nutti fida okay bukoo. Viidiyoo tana keessatti waan nan arke namni arke badhaasa qaba. Wanni nan arke hundinuu koomentii tana jalatti hin dhabamtu kallattumaan gara koomentii yaa maaki siidhumatti mee alaalu dura waan isin jettu. Hai Oromooti yaa akkam nagaa qabdanii nama galateeffatu. Asirratti maal agarsiifataa jirti akka an koomentii atuun galiin dura anis viidiyoo kana ilaallee amartii si argitanii kaa hidhamtee moo yookaan jira mitii gayaa qabameera jechuudhumaaf amartii uffattee akkuma argitan. Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf hedduun gammadee poostii hayyee koomentii ilaalla gaama. Okay galatoomi foozii wallaggaa ni soddoomnaa tolee bareedduu koo aayaa kana bichaa miti sumaayyuu biyya warqii sanatti si fudhannee galuun keenya waan hin oolle ni ta'a galfadhaan sadaquma funaani ati yoomuu aya kunoo waal ja'a wallagga keessa bunni eessa jira keenya siif ergitee melee dammaas bunaas aya ati sadaquma guurradhu. Egaa mucattii kana garuu eerumsiifachuu qabna laa mucattii kana eerumsiifachuu makii ooroo eerumsiifachuu qabna isinii galee eerumsiifachuu qabna itti naa himaa. ልመታችሁ ነው እንዴ? ዶክተር አብይዬ ወንድሜ ቴንኪው ዶክተር አብይዬ ፑሽ ደርሰናል። ማን አብይ? ዶክተር አብይ ጊፍት ሰጠኝ። እርሶ እያሉማ አልሸነፍም። ዶክተር አብይዬ ብዙ አይበልጠኝም። ጋይስ ቲምወርክ እርሶ እያሉ ዶክተርዬ ጋይስ ገኘራ በአምስት መቶ ነው የሚመጣው። ማቂ ዶክተር እያለ ነው ዶክተር እየሳቸው ናቸው። ግላቭ ያለው ዶክተርዬ ዶክተር ታይሚንግ ቤክቱሬ አይ ማኪሻዬ እናት ማኪሻዬ ዶክተር አብይ ታይሚንግ ቤክቱ ዶክተር አረ ጋይስ አረ በመዲያ ዶክተር አብይ ወንድሜ ዶክተር አብይ እርሱ ሲያመጥ ጋይስ ዶክተር አብይ ታይሚንግ እሺ ዶክተር አብይ ኮፍያ ደስ እንዳለው ትርሶ ዶክተር አረ ጋይስ ታይሚንግ መጨረሻ ረት ዶክተር አብይ 5 ሰከንድ ሲቀረው ዶክተር አብይ ካለው እሺ ዶክተር አብይ ኮፍያ አተው ዶክተር አብይ አተው ላስት ሚኒት ጋይስ ዶክተር አብይ ታይሚንግ የሚባል አረ ተነጋግሩ ነው የገባው ጋይስ ታይሚንግ ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ ኮ ቴንኪው ዶክተር አብይ ኮ ቴንኪው ጋይስ አመታብታብ ጎዳሽ ዶክተር አብይ አረ ዶክተር አብይ ኮና ገርጋራ ማሎ ዶክተር አብይ ኮና ገርጋራ akkuma argitan raachiidhaaf Dr. Abiyyiin giftii kenneera. Abiin jara kana akkana bohaarsu miti biraan bohaarsu baay'ee ta'e.
Kanaafuu man jedhuun qabu ijoolleen baay'een immoo Oromoodha jedhaa jiru. Maaltu Oromoo fakkaata jira ammaa keessa? Egaa bakka kana isin hunduu beektanii birbirsa goorooti. Namoonni as dhuftanii suura kaatan barreeffamatti akkas jettanii akkana gajjettanii lakkii garuu tokko tokko immoo bishaan qabatee suura ka'uu barbaada. Lakkii of sirreessaa Oromoo. Ta'u gin Oromoo. Ta'u basgaabeer of sirreessa. Wayyoo. Ilaame asirratti bareedduudha wal gorsuun dhoksanii wal gorsuun bareedduudha garuu warra soddaa nutti hin kolfisiisinaa. Warra soddaa nutti maaliifuu Oromoo al tokko tokko akka moodii babbareedduu argattaniif viidiyoo koo ilaaluu qabdu isinii galee viidiyoo koo ilaaluu qabdu. Waayini cittoo namaa kenne keessa naman hoggatu jetti Oromoon. Dhugaa Waaqayyoon ijoollee Oromoo olmaa keessan maal jedhee akkan deebisuu hin beekani. Ani waan asiniin jedhu hin beeku saba koo olmaan keessan humna kiyyaa ol ta'eera. Mucaa asirratti argitan karaan hin beekulleedha. Obboleessa koo waan isin jedhu hin beeku. Rabbiin umrii kee haa dheeressu. Waan anaaf lee yaaddee kana kennuma dhuma hin qabne waan isiif haa kennu. Uffatan gaafa geema kiyyaa uffadhe uffata kana jechuudha. Ani leenca sii bituu hin danda'u uffata sii bitee Itoophiyaa taa'ee uffata kana naa erge jechuudha. Odoo sanumaan taa'u kaleessa immoo birrii tikkeettaa ni dhabnaan birrii tikkeettaa dhabee dhiphannaani hin dhiphatiin birriin naman caaltu dheet maallaqa Dubaay 1,000 naa erge. Mee maal jettan isin nama akkanaa maal jettanii galatoomii jettanii mee nama akkanaa maal jettanii galatoomii jettanii sanuu Itoophiyaa taa'ee biyya namni jireenyuun isaati ol ta'e yaa obboleessa koo waan isin jedhuun beekanii ol lubbuun jiraadhe olmaa kanaan deebisa. Jechuun obboleessa akkamiitiin akkas namaaf ta'u waaw bareedduudha garuu onnee isaa maannoo mooraalii isa hin cabsine bareechitan kabaa akkamisiin jechuu barbaada. Kanuma thank you. Maaliifuu viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiisee reedhee yaada isinin jaalladha hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oromoo show.